baga geessan isin hunduu anaa dhufu jennee warreebbannee dhungoo aadaatiin jalqabne gammachuu ayyaanaatiin wal simannee faaya aadaatiin mana keenya babbareechifannee uffata aadaa keenya uffannee babbareennee mul'anne nyaata aadaa keenyaa hojjetannee dhiyeeffannee buna keenya seremoonii aadaatiin dhaabannee kabara naannu geetti bara dhufuunis nu gahi jennee waaqa keenya kadhannee dhaamsa itti dabarfanne eebbaan nyaata keenya dhadhamachuu jalqabne isinoo maal jetturee yaada keessan isinirraa eenne ayyaana oromoon kabajatu hundaa fakkeenyuma kanaan kabajinaanuu ta'a isin hoo jaalattan nu jajjabeessaa wal ta'a walaa jajjabeessinu ilmaan ayyaa intala ayyaa waldeeggaruun wal jajjabeessuun nuuf ta'a faaya sheer godhaanu daddabarsaa waliin gaya nama ofii dadhabsiisuun seenaa badatu hafaa ofii wal dadhabsiisuun nama keenyaaf fafaa galatoomaa maatii keenyaa maatii ta'a hafaa. Daawwattoota keenyaa baga nagahaan gara maatii keenyaa chaanaalii dhuftanii warroonni hin dhufne asiin duraa adda haarawaa taatanii nu daawwataa jirtanii laayik fooloo sabskraayibii nu godhaa. Adda qophiin keenya qophii addaatii qophii ayyaanaa ilaalchiseetiin nyaata aadaatiin akkamitti akka kabajamu isinitti agarsiisnaa wantoota babbareedoo asirra argitan kanniin adda maqaa isaa qofa isinitti himaa guyyaa biraa maalirraa akka hojjetamu akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisa kun cumboo jedhama. Cumboo jedhama nyaata baay'ee mi'aa nyaata cidhallee ittiin eebbifamu nyaata jaalatama. Kun cuupha jedhama nyaanni kun qamadii irraa hojjetama dhadhaa keessa cuuphameetiin kan hojjetamu tuulama biratti beekama. Kun urroo jedhama nyaata baay'ee mi'aa kutaa arsiititti beekama. Kun foon jajiiti jajii hin beektanii jajii waddamee hojjetama akkamitti akka hojjetamu hin beektanii jaji'amee foon hojjetama ayyaana isaan kabajina. Kun ammoo daabboo aadaa akkanatti hojjetama ibidda keessatti baala kanaan maramee keessa kaa'ama biyya kanatti ammoo akka biyyaa ibidda waan arganneef ovenii keessa dalagama guyyaa biraa akkamitti akka dalagamu isinitti agarsiisna ayyaana keenya kanaan kabajina. Kun damma bulbula booka jechoo dammarraa hojjetama dhugaatii aadaa oromoo keessaa isa tokko. Kun haala qanaa jedhama garbuu fi bachoo irraa hojjetama qursiifis hin ta'a dhalee dhiiraallee hin ta'a nyaata baay'ee bareeda. Kun foon diimina kunoo akkanatti hojjetama hin nyaatama foon diimina oromoon abbaa horiitii abbaa dhadhaatii abbaa fooniitii abbaa annaniitii kanaafuu foon diiminaanii. Kun micciirraa baay'ee beekamaa cidhallee kan ittiin eebbifamu nyaata tokkoffaa garbuu fi dhadhaa irraa hojjetama akkamitti haala salphaa ta'e akka itti hojjetamu guyyaa biraa viidiyoo gara biraatti isinitti agarsiisa. Kun marmaaree jedhama nyaata baay'ee mi'aa nyaata baay'ee bareeda innis. Kun qaariboo aadaati ayyaanaaf ka qopheeffannee baay'ee mi'aa baay'ee bareeda. Kunis xoroshoo qixxa jedhama hin beektanii wantoota irraa hojjetamu guyyaa biraa isinitti agarsiisa. Adda ammoo shaanaanillee nyaatama adda ayyaana waan ta'eef muraasa isin dhiyeessaa jira. Nyaanni aadaa oromoo baay'ee guddaa baay'ee mi'aayaa. Kun foon muraa foon mummurameeru diimina mummurameeru akkami akka tolee mi'aayee nyaatamu guyyaa viidiyoo gara biraatti isas isinitti agarsiisa. Ayyaana keenya nyaata aadaa muraasa nadha kabajinee isinitti agarsiisuuf deemaa jirra.
ayyaanni keenya kana fakkaata bunnillee kana fakkaata akkanatti atoosnee ayyaana keenya kabajaa jirra ayyaanni keenya baay'ee bareeda ayyaana baay'ee qabna ayyaanota qabnu keessaa adda ayyaana du'aa ka'uu gooftaa Yesuusii kabajaa jirra haala kanaan kabajaarra isinis nu wajjin dhadhamachaa nyaanni aadaa akkamitti akka bareedu akkamitti ayyaana akka ittiin kabajamu akka daawwattan isin affeerra chaalaalee kanaaf follow subscribe godhaa maatii keenya keessanii maatii keenya hunda keenyaati maatii keenya daawwadhaa maatii keenya hordofaa nyaata aadaa nyaata ammayyaa uffata aadaa huccuu garagaraa akkamitti akka uffatamu waan hunda maatii keenya chaanaalii kanarraa hin baratanii istaayilii mataa wanni maatii keenya keessatti hojjetamne hin jiru wanti namaaf barbaachisu hunda chaanaalii maatii keenya irratti argama kanaaf maatii keenyaan maamila yaadannoo du'a ka'uu Yesuus Kiristoosiitiin isin ga'ee kunoo akkuma argattanii haala addaadhaanii ayyaana kabajaarraa nyaata aadaa kennaanii hojjennee akka bareedu argattanii baay'ee mi'aayammoo odoo teestisaa laaltanii baay'ee namatti tola kunoo kana fakkaataa dhugaa baay'ee gammadeera baay'ee namatti tola nyaanni keenya baay'ee mi'aayaa aadaa nyaata aadaa Oromoo baay'ee babbareedaa qabna kana fakkaataa ayooppin jaalattan jedhee abdii guddaan qaba yeroo biraatti immoo viidiyoo kana maraa akkamitti akka hojjetame isin mul'ifna karoorri kennamu baay'eedha nyaata aadaa callaa miti nyaata garagaraas akkaataa hojjetanii isin mul'ifna nyaata easy ka ta'eefaa akkas waan baay'ee yaanneerra please share godhuuni ላይኪን kennuun ኮመንtii barreessuun wal haa jajjabeessinu warri haarawaa taatan immoo sabskraayibii godhuudhaan maatii keenya ta'a waan baay'ee argattanii as chaanaalii kanarratti please sabskraayibii godhaa warri sabskraayibii goone baay'ee galatoomaa warri nu daawwachaa jirtan immoo warri sappoortii nu godhattani baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada ayyaana gaarii isiniif haa targannu nuufaa taasisu inni waaqa keenyaa akka jige dhiiga biyya jigaaru kana akka jinne nu haa godhu nagaa biyya keenyaatiif inni nu haa harka isaa nu haa gargaaru umrii fayyaa nu haa kennu isinillee horaa dagaagaa bulaa haga gahe kana haga gahe caalaa gahaa waggaa addaa ayyaana kana guutuma kana waliin nu haa gahu maatiin keenyallee nu haa dhufu akkas eebbifanna Sareenyu nuuf kaasaa maalumaaf jettu ennoo sokkeeraa kaafana malee reeffisaan jiru ka'eera
Nasinjiru, Kaera, and Nasinjiru, Kaera, and Nasinjiru, Kaera, and Nasinjiru. Oh, Milwaukee, oh, don't get the mera, oh, Pumimotuma, oh, Katisana, oh, Harifadua, oh, Nuraja Tapse, oh, Dorsisa Kenya, oh, Tuananese. Alfo megara waka wakota harka kene beku elmi wakayo duedu amoe no chemiyo gendun dulomu barantirata alfo megara waka wakota harka kene beku elmi wakayo duedu amoe no chemiyo duedu amoe no chemiyo duedu amoe no chemiyo duedu amoe no chemiyo. Channel, you can learn a lot of Oromo culture food and different food in the Oromo culture. Yeah. Like this video and don't forget to subscribe and Mati Kana. Malif dagatu Kaera inasinjuru Lagitsa fata sarenyu nufkasa malumap jetu Kaera inasinjuru No sokea kafana manere fisanjuru Kaera inasinjuru Kaera enasinjuru Kaera enasinjuru Kaera enasinjuru Oh, Milwaukee, oh, don't get the mera, oh, Pumimotuma, oh, Katisana, oh, Harifadua, oh, Nuraja Tapse, oh, Dorsisa Kenya, oh, Tuananese. Angofum na satapse, jole sati, bergerak tulapse. Doa sapse, angofum na satapse, jole sati, bergerak tulapse. Umam nundu makasole kabu, umam nundu makasole kabu.
makasaara qabu uumamni hunduu makasaara qabu. Eeboo waraananii du'eera jedhanii seenaa sa'u kaasuuf dhagaan awwaalanii dhokachuu hin dandeenye humni isaa jabaadha inni du'acheesse ulfinaan ka'eera isaan argannee fayyinaa kanaaf maqaa isaa faarsinaa. Isaan argannee fayyinaa kanaaf maqaa isaa faarsinaa. Isaan argannee boqonnaa kanaaf dura isaa sagannaa. Isaan argannee boqonnaa kanaaf dura isaa sagannaa. Isaan argannee gammachuu carraa lammaffaa dhalachuu. Isaan argannee gammachuu carraa lammaffaa dhalachuu. Isaan argannee moo'ichaa